Attamoltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa akkuma beektan torbanumaanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan mata duree adda addaa irratti sagantaa bakka itti dhiyeessinu har'a teekinooloojii irratti xiyyeeffannaa qindeessaan isinii dhiyeessu ani Tiksiti Gammeeti. Namni bakka jiru odoo sosso'iin bilbilaa fi kompiitarii fayyadamee odeeffannoo argataa bittaa gurgura gaggeessa. Fira gaafata hiriyaa baafata marsariitii intarneet irratti dirreen guyyuma guyyaadhaan jijjiiramu kun akkuma faayidaa baay'ee qabu rakkoo adda addaaf illee nama saaxiluu mala. Kana irratti fayyadamtoonni maal beekuu qabu karaa akkamiitiin bu'aa irraa argachuu danda'an. Kaampaaniiwwan intarneet irra jiran kun miidiyaa hawaasummaa dabalatee tajaajila isaanii afaan Oromootiin kennuu keessatti sadarkaa maalirra jiran ogeessa barumsa muuxannoodhaa fi dandeettii gama teekinooloojii quunnamtii akkasumas odeeffannoo qabu. Hundeessaa OICT Abdiisaa Bancaan dubbise. Ulfaadhuu Abdiisaa egaa atis labataa isin siin jedhu. Beekama. Wanna hojjechaa jirturraa jalqabnu maal irratti xiyyeeffattaa? Waajjira keessa jirtaa yeroo si dubbisaa jiru kana Finfinneerraa? OICT Solutionii yookiin immoo The Horn ICT Solutionii dhaabbilee garaagaraatiif daataawwan garaagaraa kuusu hanga dhaabbata gurguddaa baankiiwwan dabalatee jechuudha. Yuunivarsiitiiwwan dabalateeti weebsaayitii dhaabbilee garaagaraa hojjechuu akkasumaan immoo hojii bilisaa fa'a hojii akka afaan Oromoo gara afaan teekinooloojiitti jijjiiruudhaan afaan addunyaa gochuu bal'inaan hojjechaa jirra jechuudha. Bakka tajaajilli intarneetii jiru namni jiraatu yeroo ammaa kana namni intarneetii fayyadamne hin jiru yoo xiqqaate waa tokko fayyadama yookaan feesbuukii yookaan teelegiraamii. Madaalli keetiin akka ogeessa kanaatti beekumsi hawaasa keenya eessarra jiraa? Isinoo warri IT keessa jirtan ammam hawaasa barsiisatti jirtan? Hawaasni keenya saffisa kanaan teekinooloojiiwwan kanaan wal baraa jira, itti fayyadamaa jira jechuu hin danda'amu. Wantoonni daangessan hedduutu jira. Wantoota daangessan kana irratti xiyyeeffatu odoo hin taane hanguma jiruu fi wantoota beeknu irratti xiyyeeffannoo godhee hawaasni keenya hubannoo gahaa akka qabaatu OICT.com solutionii yookiin immoo torbaan kana OICT solutionii jenneeti kan hawaasni keenya akka baratuuf barreeffama garaagaraaf odeeffannoo garaagaraa yeroo kenninutu jira. Dabalataan immoo hawaasni keenya akka hubannoo kana qabaatu jennee MW Academy jenneeti barnoota koorsii gaggabaabaa yerootti kennaa jirra. Akkuma beekamu waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaas ta'ee marsariitiiwwan daldalaa fi tajaajila kennan baay'een isaanii oggaa akkaawuntii banannu odeeffannoo dhuunfaa nu gaafatantu jira. Maqaa guutuu, guyyaa dhalootaa, jecha darbii afaan Ingiliziitiin paaswoordii jennu fa'a. Odeeffannoon toora san irratti galmeessinu akka harka warra yakka hojjetuu hin buune akkamitti of eeguu dandeenya? Of eeggannoo feesbuukii namni tokko yoo fayyadamu of eeggannoo maaliitiin fayyadamuu qaba? OICT isa irratti namni baay'een teekinooloojiif gorsa garaagaraa waan nu erganiif guyyaa waan isaan mudate nutti ergu. Dhiheenya kana maaltu mudataa ture? Hiriyaa ta'anii jaalallee walii fakkaatanii akkaawuntii waliif kennu, iimeelii waliif kennu, paaswordii waliif kennu. Gaafa waan barbaadan wayii walirraa fudhatan yookiin immoo waa walii aaran paaswordii isa wal jalaa jijjiiraniiti mallaqa ganaa fiddu malee yookiin immoo viidiyoo fa'a wal waraabanii viidiyoo saalfii fa'a wal waraabanii waan kana gootu malee mallaqa akkanaa gadhiiftu malee ormatti sooshaal miidiyaa gadi baasee akkanatti immoo kana si salphisa yookiin waan akkasii jedhaniiti hanga sadarkaa sanii keessa seeniira namni keenyaayyuu keenyumti jechuudha. Kan nuti waliin dhalannee safuu qabna, aadaa qabna, maal qabna waliin jennu jechuudha. So of eeggannoo gaarii gochuun barbaachisa jechuudha. Paaswordii walii qooduun dhorkaadha akka seera fayyadama hawaasa sooshaal miidiyaa yookiin marsaalee hawaasaatti jechuudha. Paaswordiin kan abbaan qofti beekee itti fayyadamu. Paaswordii yoo fayyadamnu lakkoofsa bilbilaa fayyadamuun dhogga. Lakkoofsa 1 2 3 4 5 jennee fayyadamuun dhogga. Maaliif namni salphatti ilmaamee itti seenuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Marsaaleen hawaasaa seeraaf sirna mataa isaa danda'e qabu. Seeraaf sirna mataa isaa danda'e yoo fayyadamne hanga itti fayyadamnee fira keenya obboleeyyan keenya biyya keessa biyya alaa jiranii wal qunnamuu qofa odoo hin taane hanga sadarkaa galii irraa argachuu fi mallaqa irraa horachuu hanga hojii irratti uumachuu sadarkaa itti deemuu dandeenyutu jira jechuudha. Galii yeroo jettu xiqqoo fakkeenya lamaan tokko kaasitoo gabaabsite.
Galii yoo jennu namni baay'een hin amanu, keessattuu hawaasni keenya hin amanu. Yeroo ammaa sooshaal miidiyaa yookiin marsaaleen hawaasaa ka akka feesbuukii, ka akka yuutuubii, ka akka googilii, ka akka inistaagiraamii, ka akka tiwiitarii madda galii gurguddaa addunyaa kanaa ta'anii jiru jechuudha. Kana yoo jedhu dhaabbilee daldalaa irraa beeksisa gurguddaa viidiyoo gaggabaabaa fuudhaniiti sooshaal miidiyaa yookiin immoo marsaalee hawaasaa kanarra gadhiisu jechuudha. Akkaawuntii namoonni hedduu irra jiru fooloowarii miliyoona qaban 100,000 qaban kanneen irratti yeroo viidiyoon tokko hojjetamu viidiyoo isa irratti beeksifni gadhiifamu yoo jiraate fakkeenya anamma akkaawuntii kireetar jedhamu qaba viidiyoo gadhiisa. Viidiyoo an gadhiisu irratti namni baay'ee waa ilaaluuf namni baay'ee waa intarakti godhuuf beeksisa irra gadhiisa jechuudha feesbuukiin. Beeksisa feesbuukii irra gadhiisu saniif anaaf koomishinii kafalaa jechuudha. yuutuubii Ameerikaa dhaqanii odoo hin taane biyya ofii barbaadan keessa taa'aniiti viidiyoo garaagaraa irratti gadhiisuudhaan akka beeksifni garaagaraa irra gadhiifamee galii namaa kafalu godhaniiti jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessaallee namni hedduu hubatee akkaawuntii banatee kaan sirba isaatiin kaan immoo oduu garaagaraa hojjechuun waan garaagaraa hojjechuun hojiirra uummataniiti galii argataa jiru. Kanaafuu itti xiyyeeffatee hojjechuu danda'u qaba dargaggeessi keenya teekinooloojii waliin duuka bu'ee galii kana irraa fayyadamuu danda'u qaba jechuudha. Hayyaa Abdiisaa egaa Googiliidhaa fi Feesbuukii afaan Oromoo jijjiiruu kanarratti namoota adda durummaadhaan hojjechaa turan keessaa dhaabbanni kee tokko dhaabbattoonni biraas kan hojjetan amma tokko akka jiran nan beeka waggaa muraasa dura. Wanni sun maalirra jira? Afaan Oromoo carraa argatee afaan hojii addunyaa akka ta'uuf yeroo gaafannu jechoota miliyoona tokko nu gaafatanii turan jechoota afaan Oromooti hiikame jecha miliyoona tokko odoo barbaadaa jirru ani biraa hidhamee yeroo san komaandi poostii bara 2009 ture ijoolleen gara biyya Ameerikaa fi Awustiraaliyaa jiran waliin gurmaa'anii piroojeektii san hangamta akka sochoosuudhaaf yaaliiwwan hedduu godhaniiti jaatanii guddicha afaan Oromoo kan jedhutu ture. Gareen sun erga adda diigamee booda immoo hin haqame piroojeektichi 2017 ture. 2017 san erga nu harkaa kaansil ta'e 2021 ofuma kan kootii deebi'een gaafadhe. Piroojeektiin duraanuu itti amanameera afaanichi afaan guddaa ta'uu duraanuu itti amanameera waan ta'eef akka itti fufu godhame bakkuma jirtanii akka feesbuukii itti hiikaa turretti hiikadhaa nuun jedhanii. Feesbuukii afaan Oromoo yeroo hiiknu bakkuma jirru jechoota Ingiliffa isaanii afaan Oromooti hiikaa waan turreef namoonni intarneet irra jiran ogeeyyii afaanii waan hin taaneef afaanichi daayirekshinii biraan harkaa qabachaa waan tureef rakkoowwan sun nu mudataa waan tureef kana jechuun seerluga caaseffama afaanii wantoota garaagaraa kanneen irratti ogummaadhaan hojiin deeggarame hanqina waan qabuuf gara ogeessota qindeessinee itti deemuutiin deeggarsa gaafachuuf socho'aa turre ammas piroojeektiin sun karaa irra jira dhaabbileen mootummaas ta'ee dhaabbileen dhuunfaa deeggarsa akka nu godhan gaafachaa jirra. Adeemsisanii sadarkaa gaarii irra jirra yoo rabbi jedhe waggaa tokko keessatti sadarkaa gara hojiitti itti baasutti akka deemnu abdiin qaba. Egaa kanumaan wal qabatee feesbuukiinii fi tiwutariinis amma tokko waan haaraan jira gama afaan Oromootti jijjiiruu kanaan tiwutariin dhiyeenya kana beeksisa adda addaa afaan Oromootiin illee tiwiit gochaa ture. Feesbuukiin yeroo ammaa tajaajila guutuutti afaan Oromootiin kennuu eegalee jira. Laanguweejii keessa seennee afaan Oromootiin yoo geeddaranne guutumatti afaan Oromootiin jijjiirameera. An amma torbaan lama irraa eegalee afaan Oromootiin guutumaan guutuu afaan Oromootiin fayyadamaa jira. Kun immoo akka sabaattis akka nama tokko waan kana keessa gahee qabuutittis gammachuu guddatu natti dhagahama. Hawaasni keenya bakka jira irraa afaan Oromootiin jijjiiratanii fayyadamuu eegaluu danda'u qabu. Tiwiiterii torbaan lama dura booda beeksisa gara 5 afaan Oromootiin maxxanseera. Kun immoo nuuf carraa guddaadha. Hawaasni keenya magaalota Oromiyaa garaagaraa irratti maqaa magaalota Oromiyaa kaartaa adda addaa irra jiru kaartaa isaanii maqaa ofii barbaadanii jijjiirachuu fi ka duraan jirullee ka dogoggora jedhee yaade hawaasni keenya maqaa isaa fooyyessuu akka danda'u Google Maap irratti maqaa magaalotaa fi bakka garaagaraa jiru akka jijjiiruu danda'u hubatuu qaba. Lammaffaa biizinesiin keenya bakkuma jirru irraa waajiruma keenya maqaa dhaabbata keenyaa Googilii irra galfanneeti gara teekinooloojii dabaluu qabna. Kanaafuu olii gadi fiinnee bakka garaagaraatii waan garaagaraa hojjechuu dandeenya waan ta'eef dargaggeessi keenya hojiin hin jiru jedhee rafuu odoo hin taane
hojiin eessa jira jedhee barbaaduu qaba. Ogummaa ofiitiin namni kamuu bakkuma jiru taa'ee akkaataa itti wal tajaajiluu danda'u irratti hojjechaa jirra. Abdiisaa yeroo keetiif hojii bal'aa hojjechaa jirtu waahiloota kee wajjiniin ture hunda dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya hiruu keetiif ulfaadhu fayyaa ta'e. Ulfaadhaa galatoomaa. Qophiin labataanarraa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebinaa. Ani Tigist Gammeeti. Nagahaan.